Namni kudhan follow godha namni kudhan. Bahania kabati dure shegu sedra bahania kabati bari dure biyomana idiya yego waletimu jane o biyomana kabati dure shegu bahania kabati bari dure shegu sedra biyomana idiya yego waletimu jane Darajane ho talamu darajane ho talamu darajane ho talamu darajane ho bahariya kabaki barabane dire shegu sendra biyomara idiyane ho baletimu darajane ho jawalamu darajane ho halamu darajane ho aholamu darajane ho jalamu darajane ho jalamu Sagantaa suuraa irra jiran jechuudha amma. Sagantaa suuraa booda hin deemna jechuudha. Sagantaa suuraa dhuguuf deemuun. Musharrafis du'aa godha. Du'aa godha. Mee eessi isinii qabu uummata jaalatamuu, uummata jaalalaa, uummata kabajamaa. Warri qullaan biraan galli naa galatooma ulfaadhaa warri foloo gootanii kupliinkinaa gootanii dhugaa rabbi isin kabajaa gammachuun mana keessan seenoo rabbi isin guddisu darajaan teessan olaa fudhamtu du'aa isin godheera du'aa dargaggeessaatiin fudhamtu jettanii yaadinaa fudhamte abshira. Wallahi gammachuun isin fidnaateen gammada argadhaa waan rabbi waan yaaddan argadhaa waan yaaddan itti gahaa guyyaan keessan akkanatti haa bareedu kana caalaa haa bareedu. Harka qullaa si biraan galeettanii warri foloo gootanii taartaan koppiliin haqa ammaatitti nama bareechitan baay'ee nu galatooma dhugaa rabbii isin jaalladha hunda keessumaa. Cufuuf deemanis waan ta'eef warri foloo godhanii foloo godhaa yeroo biraa kallattiimaan isin dhaqqaba.
La jaalallee namni nama barsiisu jechoota mi'aawaa deemee guyyaa kana guutuu qota ati waan milikiin faan jechirraa ilaanga irraatitti hin qayyaramne lubbuu nama achi jechaa jirtaan waan zabana gartee ummanni warri jaalala gaafa achirraa as kaase ilaaga irraatti hin qayyaramne way nama dabbaraa guyyuu lubbuu namaan jechaa oola namni amma dubartii warri jaalalaatitti haasawuun hiifatanii jiran. Wallahi ni baate amma kata sagali ma yeso re kabden ke sanul derba guys aba afurken nagas nan gara innanti aba baken na ken la jalalan si ka bulal jalalan mi tu mi dara jam dole jalalan jam tu onne di yakati makatan ke gubbas orar tulal akkanatti nan zoru jirta lal akkanatti onne tante onne rabbin kabab shir musummatan kaba riba khawtiran qabs Rabbi bi ummata kanan qabanis warra najaalatu Rabbi bi warra najaalatun qaba yesa atimo wallahi Rabbi bi warra najaalatun qaba anka jedham manin yo dorgomi Miss Oromia san dorgomi midhaginnaati bareedinna san modelisti san dorgome bayamo kufa qoy akka yaada keetiitti homa gaarii yaadi ka akam akkanattiin taphadhaawwan ampooliin natti oowwiteetu birra xixiqqoota natti kaadde. Hingan ampoolii sirreeffadhu. Okkee amma na dhageeffadhu gaa sirba siibeessaniin siif hima. Imirqaante yaati. Imirqaantee miti wallaahi lasiin osoon arguutan eenyu maaree haati baatee jedhan gurbaa tokkootiitu sirba tokkotti banatee. Korri barana ammaa ta'e nutti fuudha furdoo akka haadha faateedhaa jedhe. Argitee miti jaalalan namni naaf qabu. Osoo akkana namni jaalalan nama waatu waan didee jaalalan akka furdoo akka haadha faatee ati nama hundaaf furdoo akka haadha faatee taataadha. Nama hundaaf taataa. Maal nama hundaaf taataa jechuun? Egaa furdoo namni nama tokkoof ta'a malee nama hundaaf ni taasisa qoy. Ani yoo ta'e jedhe simaaf ta'a yoo siif hin taane rakkoo hin qabu yoo akkanatti illee dhaabadhe hafe. Rabbi si haa yoo jabbuleetti. Baay'ee maali kooltu taphattaanu nama ho'achiisi baay'ee jedha takka ol darbatee ka'ee taphattaanu nama ho'achiisi. Ma takkaaf duwwaadha. Takkaaf duwwaadha. Yaa taphattaanu nama ho'achiisi. Nama ho'itiin taphattaanu nama ho'achiisi jedheen. Kuma kudhanitti naaqaxxaadhuun jee. Ati kuma kudhan abjuudhaan argitee beektaa? Kuma kudhan jedhaa. Abjuudhaan miti miilaan irra deemetan jira rakkoon qabu. Naqaxxaadhuun jee. Bar naqaxxaadhuun siin jedhe. Faamilii anka jedhu